Nagaanii fi haraarri waaqayyoo bakka jirtanii fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan kiyya HK jalatti argamtan hundumti keessanuu akkam jirtu? Nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa afaan qabasiniin jedha. Obboleewwan kiyya eegaa har'a mataa koo miiccachuudhaan duratti wanta fayyadamu isinitti agarsiisuudhaaf yookaan isinitti mul'isuudhaaf qabadhee dhufee jira. Innis maal inni hojjettanii akkuma argitanii argisa yookaan reetii kan jedhamuu fi muuzii isiniin jedha. Obboleewwan kiyya yeroo fayyadamtanii muuzii bilchaate ta'uu qaba. Muuzii sirriitti muuzii jabaatu osoo hin taane muuzii xiqqoo ishii bilchaate ta'uu qaba isiniin jedha. Akkasii isiniin jedha obboleeta kiyya. Argifni mataa keenya baay'ee tokko gaariidha. Innis maaliif hojjettanii mataa keenya jajjabaatu ni laaffisa. Akka bareedina isaatiif miidhagina isaa eeggatee nu dheeratu godha. Baay'ee tokko gaariidha. Inni lachuu bootaa tokkotti yoo itti fayyadamtan isiniin jedha obboloota kiyya. Egaa marree obboloota kiyya mataa keenya osoo hin miiccataniin dura nuti warroonni biyya ormaa jirru kuni bishaan isaanii gaarii miti, ho'i isaanii gaarii miti. Kanaaf mataan keenya nurraa dhumataa, nurraa caccabaa. Nu immoo mataa keenya haala danda'ameen wantuma mana keessatti argamu wantuma jiruun jechuudha. Mataa keenyallee fuula keenyallee eeggachuu ni dandeenya. Eeggachuun immoo dirqama keenya. Akkuma isiniin jedha. Egaa mataan keenya akka nurraa hin bubuqqaane, akka nurraa hin caccabne, deebi'ee immoo mataan caaf irratti jabaatee akka shibootitti jalatti laafee caaf irratti jabaatee akka shibootitti jabaatee yeroo filan namarraa harca'uufillee gaarii ta'a. Mataa keenya nu bareechaa isiniin jedha obboloota kiyya. Ani gamarree argisa asumatti dhaabbamee jira. Injira barri keenyaa fooyi achuma fudhatanii itti fayyadama. Warroonni immoo argisa hin qabne wanta mana keessatti argamu wanta adda addaatiif fayyadamuu hin dandeechu waan baay'eetu jira. Wanti mataa namaa laaffisu isiniin jedha. Argisni immoo mataa keenya ni dheeressalleedha. Wanta kamiifuu fuulafis ta'ee qaama keenyaafis ta'ee garaa keenyaafis ta'ee dhugaan isiniin jedha baay'ee tokko gaariidha. Warroonni danda'anii dhuguu danda'an hin dhugu garaattis akkasii isiniin jedha. Argifni wanta baay'eedhaaf gaariidha isiniin jedha obboloota kiyya. Egaa maarree ani kana lamaan walitti qopheeffadha. Qopheessee immoo deebi'ee dhufa. እና ውዶች እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። እንትን ቆራርጬ ከውስጡ እንትኑን አውጥቼ ማለት ነውና ኩኖ አከነተን ቆጵስ ይፋማ ሬቴ መሙሪ አከነት ይርገን ቆጵ ፈደን ቦዳ አኒ ገረ ብራ ሂቃ ብራት ይድነቁ አኩማ በከሙ ከኑማናን እስከሰት ይዳከዳ እና ውዶችዬ ሬቱን እንደዚህ ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ። ሬቴ አከነት ዳኬራ akkanatti naaf qophaa'eera. Amma immoo maalan godha muuzii kiyyaan sirreeffadha jechuudha. Muuziin bilchaata akkuma isiniin jedha muuziin bilchaata ta'uu qaba. Laala yosuma daqiiqaa tokkotti wanti nu daannu tokkollee hin jiru. Daqiiqaa tokkotti akkanatti maankuma keenyaan naka yoo goone indaakkama jechuudha. እንደዚህ በማንካችን ደፈጥ ነው የምናደርገው። ስትጠቀሙት ደግሞ የበሰለ በጣም የበሰለ እንትን ሙዝ መሆን አለበት እና ለፀጉራችንም ጥሩ ነው የበሰለ ሙዝ። እንደዚህ አይታችሁ ደፈጥ በቃ ትንሽዬ ብቻ ብዙም አያስፈልገንም። ከዛ በኋላ ከሬት ጋር ነው ማደባለቀው። አያችሁ እና ውዶችዬ ይሄው ሬትና ሙዙን እንደዚህ አደባልቅ ያለው አክነት ወሊንገ የጀራ ሙዚፊ አርጊ ሰው ሊተከነት ማኬ ቆጴ ፈደም ጀራ ኤጋ ማርያማ ድኩመሺ ባየ ሶንተይኒ ዘይቱን እየተነቀጣ ትንጥዬ ዘይቱን ጨምሬዋለሁ።
ይሄ ባይዘው ይሄኛው ለፀጉራችን ብቻ ሳይሆን ለፊታችንም ፊታችንም እንደዚህ እንትን ብለን ብንቀባ ለፊታችን በጣም አሪፍ ነው እና እኔ ትንሽ ሬት ለፊት አይስማማኝም፣ ያሳክከኛል። የሆነ ሽፋሽፍ ነገር ፊቴ ላይ ይወጣል ከተቀባውኝ እና አለርጂክ ስላለብኝ እና ሌሎቹ እንደዚህ ከሙዝ ጋር ሬቱን አድርጋችሁ ፊታችሁ ራሱ ፀጉራችሁ ስትቀቡ ፊታችሁ ራሱ ብትቀቡ እንደዚህ ፊታችሁ የእውነት እጃችሁ እግራችሁ የትኛው ቦታ ብትቀቡ እንዴት ያለሰልሳል። ሰውነታችሁ ራሱ ሳትታጠቡ በፊት ይሄኛውን እንደዚህ አድርጋችሁ ብትቀቡ በጣም ለሰውነታችሁ ራሱ በጣም አሪፍ ነውና ብትጠቀሙት ደስ ይለኛል። የእውነት እኔ ባሳክከኝ ኑሮ እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ብትጠቀመው እና ትንሽ እጄ ራሱ እንትን ስል በእጄ ራሱ እንትን ካልኩኝ ትንሽ ያሳክከኛል። እኔ ሬቱ አይስማማኝም እንጂ የእውነት የሚስማማችሁ ሰዎች ብትጠቀሙ እኔ ደስ ይለኛል እና በጣም ፊትን ያለሰልሳል፣ ሰውነትን ያለሰልሳል፣ ፀጉርን ያለሰልሳል። ለሁሉም ቦታ አሪፍ ነው እና እንመለሳለን ተገብቼ እና ቡሌወን ኪያ መታን ኬኛ bareedina isaa miidhagina isaa eeggatee akka nuuf dheeratuuf yoo barbaanne akkuma argitan mataa kiyya kana dheerina isaa eeggatee bareedina isaa eeggatee baay'ina isaa eeggatee akkuma jirutti jira. Kanaaf isiniin jedha obboleewwan koo mataa keenya haala kanaan eeggannu. Egaa ammoo wantan qopheesse kana dibadhee tanan isinitti agarsiisa. yeroo mataa keessan dibattanii keessa isaatillee sirriitti jechuudha. Wanti guddaan keessa isaatillee caafii isaatillee bootaa inni jajjabaatu caafii isaatillee akkanatti waliin ga'ato dibachuudha. akkanatti caafii isaa akkanatti waliin gahaa dibadhaa isiniin jedha obboloota kiyya. Dibadheen deebi'a. Egaa marree buleewwan kiyya lachuu bifa kanaan dibadheen jira. Bifa kanaan lachuuyyuu dibadheen jira isiniin jedha. Egaa marree mataa keenya kan dibanne sirriitti ishitti godhuudhaan akka inni wal ga'u jechuudha. Namoonni garii maal fayyada maaluu godhaan mataanumaa fi dheerechuu maalidha garuu yeroo tokko bicha fayyadamtanii mataan dheeratee duddan ga'u. Kanaaf yeroo hundaa gisee dhiqachuuf mataa keenya kaanu wantoota mana keessatti argamu
dibanne jechuudha. Akkanatti ishitti godhaa meesaajii godhanna mataa keenya jechuudha.